Hangafti waan hundaa jaalalaa jaalalli bu'uura waan hundaati gatiin jaalalaa qaalawaadha namatu madaalli hin taaneen rakasiisa malee jaalalli waan mara of keessaa qaba jaalalli qabeenyaa jaalalli gammachuudha jaalalli fakkeessuu looguu sobuu fi haalaan oofamuu hin beeku namatu akka isaaf tolutti haala keessa jiru keessatti ittiin fayyadamuuf jaalala qoqqoodee malee jaalala dhugaa kan faayidaa kan haalaa kan yeroo irratti hundaa fi akkasaa yookaan isheef tolu gochuun namni akka hin taane taasisee jaalalli dhugaa haa toluu haa baduu haa jiraatus haa dhibus diimatee gurraacha'ee haala kamiin osoo hin daangeffamiin nuffii fi sinsinnii malee itti fufee jiraata madaalliin jaalala dhugaa jaalala qofaa haala kamiinuu waan hin madaalamneef jaalalli faayidaa irratti hundaa'ee yeroo faayidaan argamu sun dhabamutti yookaanis faayidaan barbaadamu erga argameen booda dhaabbachuu danda'a akkuma kana jaalalli haalaas haalli walitti isaan fide sun yoo jijjiirrame salphumatti wal dhiisanii wal dagachuu danda'u kan yeroo muraasaaf jiraatee darbaa walumaa galatti jaalala kaayyoo qabuu fi bu'urri isaa jaalala dhugaa ta'e irraan kan hafe jaalalli kaan akkuma fixeensa ganamaa mul'atee badaa umrii dheeraa hin qabaatu yerumaaf walitti fakkeessanii darbuurraan kan hafe sababa kanarraan kan ka'e waggoonni yeroo darbaa deeman hiriyoonni gaa'ilaa tokko jaalalli isaan walitti agarsiisan barichuma waliin jijjiirramaa waan deemu fakkaata gaa'ila cimaa ta'eef jaalala dhugaatu barbaachisa qaamni keenya cimaa fi fayya buleessa akka ta'u gochuuf yeroo hunda nyaanni fi bishaan akkuma barbaachisu gaa'ila cimsuufis yeroo hunda jaalala agarsiisuun murteessaadha waa malee miti dhimma jaalala dhugaa jedhu kanan kaaseef seenaa jaalalaa cimdoolii chaayinaa tokko isin biraan gahuufi baay'een keenya yeroo fayyaa qabnu wal jaalannee yeroo rakkoon qaama tokkorra gahu wal dhiisnaa kanneen obsa qaban muraasarraan kan hafe namoonni tokko garuu osoo rakkoon cimaan jiru ba'aa walii baachuun nan dadhabee nan nuffee osoo hin jedhin kan waliin jiraatanii namoota hedduu ajab jechisiisanis ni jiraatu namoonni akka kanaa kun gaa'ila isaaniitti illee gammachuu qabu cimdoolii chaayinaa duweeyii fi shiijiyaarong jedhamu duweeyiin qaama guutuu ta'ee dhalatus akka carraa balaa guyyaa keessarra gaheen miila isaa lamaan dhabee qaama miidhamaa ta'e qaama miidhamummaan isaa garuu gaa'ila isaa keessatti rakkoorraan gahee hin qabu inumaa jaalalli isaanii hawwisiisaa ta'uun namoota hedduudhaaf fakkeenya akka ta'u taasise akkamiin wal baranii gaa'ilatti akka seenanii fi yeroo ammaa kana jaalalli isaanii sadarkaa akkamii irratti akka argamu isin biraan geenya hanga xumuraatti nu waliin tura. jiraataa kibba dhihaa chaayinaa yoo ta'u osuma umrii dargaggummaa keessa jiruuti kan hojiitti bobba'e umrii waggaa 21 hojii tajaajila fayyaarra osoo hojjetu akka lakkoofsa awurooppaanotaa onkololeessa 16 bara 2013 akka carraa ta'ee balaan konkolaataa irra gahee miila isaa lamaan kan dhabe sababa balaa irra gahee kanaatiin duweeyin waggoota lamaaf hospitaalatti erga wal'aanamaa tureen booda bayyanatee bahe haa ta'u malee haalli inni keessa jiru kun hammaataa ta'ullee maatiin isaa isa deeggaruuf fedhii hin qabaanne akka carraa dubree shiijiyaarong jedhamtu waliin wal bare erga wal baraniis michuu gaarii waliif ta'anii duweeyii fi shiijiyaarong jiraattota chaayinaa magaalaa siinaan jedhamtuuti duweeyii shiijiyaarongiin umrii dargaggummaa keessa osoo jiruuti kan wal bare erga wal baranii seenaa isaaniis walitti himanii hariiroon isaanii caalmaatti cimaa deemuun waliin deemuu waliin mari'achuu fi wal jaalachuu eegalan shiin amala isaa baay'ee jaalattee jirti maatiin ishee garuu sababii inni qaama miidhamaa ta'eef hariiroo isa waliin qabdu akka dhaabdu barbaadu kanaafis yeroo baay'ee irra deddeebi'anii itti himanii jiru ta'ulleen shiin qaama miidhamuun sammuu miidhamuu miti duwwee nama yaada gaarii qabuu fi amal qabeessa isa dhiisee kan biraa waliin bifa bakkeedhaa mul'atu ilaalee gaa'ilatti seenee rakkachuurra naman jaaladhu kana waliin jiraachuun fedha duwweeyin taa'ee nama gargaarsa qaama biraa eeggatu osoo hin taane nama hojjetee of danda'u kanaaf anaaf hin dhiphatinaa jettee maatii isheetti dubbatti ture. fi shiin
kan wal baran yeroo balaan konkolaataa irra gahee hospitaala isheen hojjettutti waldhaanamuu dhaqetti. Wayita kanas sababa yeroo hundaa wal arganiif lakkoofsa bilbilaa walii qabatanii waliif bilbiluu jalqaban. Keessumaa duun yeroo isa dhukkubee deeggarsa yaalaa barbaadu dursee kan itti bilbilu Shijaaroongitti. Gaaf tokko akkuma yeroo kaanii duun yeroo itti bilbilee deeggarsaaf waammatu akka baay'ee beeloftee jirtuuf nyaata iddoo nyaattu barbaadaa akka jirtu itti himti. Wayita kana duun onnee isaarraa ishee jaalatu gamoo saglaffaarraa meeshaa harkaan qabatanii ittiin bu'an osoo hin qabatiin miila isaa balaa irra gaheen irraa citee yaalarra jiruun tiratee sibira dhufaan jira jedhee bilbilaan itti haasa'aa gamoo sanarraa bu'ee. Shiin gaafa isa agartu wanti ta'aa jiru abjuu itti fakkaate. Sababni isaas namni ciisee yaalamaa jiru akka kanatti deemee na bira gahaa jettee hin yaanne akka na'uus gammaduus taate. Akka inni itti deemee ishee bira dhaqe yeroo yaaddu ishee naasise. Garuu immoo jaalala isheef qabu yoo ilaaltu gammachuu guddaatu itti dhagahame. Duun yeroo ishee bira gahu miira gammachuu ishee ibsachuudhaaf dugdatti sabaatte. Yeroo kanas namoonni baay'een ta'ii raawwataa jiru akka diraamaatti ilaalanii ajaa'ibsiifatu. Kaan immoo jaalala isaanii arganii abbaa warraa fi haadha warraa ta'uu hin oolu jedhanii tilmaama isaanii dubbatu. Garuu duufi ishiin hariiroo jaalalaa eegaluun isaaniiyyuu reef inni waldhaansaaf gara hospitaalaatti dhufnaani. Guyyaa tokko duun shiitti waa'ee haala jireenya isaa fi egeree isaa keessumaa rakkina dabarsee fi sodaa gara fuulduraatti qabullee iftoominaan itti hime. Yeroo kana jedhuun wanti isa deeggartu yoo jiraate gorsaanis ta'u maallaqaan akka cinaasaa dhaabbattuu fi garuu deebiin isheerraa dhagahe wanta hin eegnee fi isa dinqisiisee ture. Deebiin guyyaa sana argate jireenya isaa kaleessaallee kan jijjiiree ta'ee argame. Duuhiin ishee jaalatullee afaanii baasee itti dubbachuu ni sodaata. Garuu immoo jaalala isheef qabu gochaan agarsiisa. Shiin hanga yoomitti jaalala keenya dhoksina? Waan keessa koo jiru yaada koo iftoominaan ibsuufiin yeroo jaalalaa gaarii waliin dabarsuu qabnaa jettee murteessite. Haaluma kanaanis akka isa jaalattuu fi isatti heerumtee waliin jiraachuu akka barbaaddu kanaafis yeroo baay'ee waa'ee isaa akka yaaddu itti himte. Jecha kana dursee isheerraa dhagahuu isaatti baay'ee gammade. Dhugummaa dubbii ishee mirkaneeffachuuf irra deebi'ee gaafate. Shiinis ati qaamaan miidhamaa taatus anaaf nama guutuudha. Haala kam keessattuu yeroo rakkinaattis ta'ee yeroo dhukkubaatti si waliin hin jira. Dhugumaanan si jaaladha. Jaalala yeroo fi barri hin jijjiirreen kanas waadaan siif galaa jettee mirkaneessiteefi. Duun yeroo hariiroo jaalalaan waliin dabarsan keessatti dhiibbaa maatii isheetiin ari'atamuun rakkoon adda addaa yeroo ofirra gahullee sababii dhugaadhaan jaalatteef bu'urri jaalala isaanii cimaa ta'eef haala sana keessa darbee namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu danda'ee jira. Duufi ishiin akka lakkoofsa Awurooppaanotaa amajjii 12 bara 2017tti sirna gaa'ilaa isaanii bakka firaa fi jaalattoonni isaanii argamanitti raawwatanii. Cimdooliin kunneen jireenya gaa'ilaa isaanii keessatti gammachuu qabu. Bara 2019 darbee daa'imman lakkuu godhatanii jiru. Duun jaalala isheef qaburraan kan ka'e waaqatu isheenaaf kennee jechuun dubbata. Gaaf hanga bakka hojiitii galtutti hojii mana keessaa sasalphaa ta'e hojjetee nyaatas qopheessee eegaa. Galii isheen argattu qofaa taa'ee hin eegu. Ofii isaatiifis wantoota galiirraa argachuu danda'u manuma keessatti hojjeta. Cimdooliin kunneen bashannanaaf daa'ima isaanii qabatanii waliin bahu. Iddoo duun yookaan abbaan warraa ishee irra darbuu hin dandeenyetti isa deeggaraa waliin bashannananii galu. Garuu dhiyeenya kana viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisan kan namoota hedduu ajab jechisiise ture. Shiin ijoollee lamaan qabattee abbaa warraa ishee waliin osoo deemanii gidduutti laga inni irra ce'uuf isatti ulfaatu bira gahan. Yeroo kana isa dugdatti baattee daa'ima tokko harkatti hammattee dabarsite. Sana booda daa'ima jalqaba dabarsite
abbaatti kennitee daa'ima laga gamatti hafe fiddee deebiti. Viidiyoo kana chaayinaa keessatti qofaa miidiyaa hawaasaatiin namoota miiliyoona 2 ol ta'antu daawwatee yaadatti kenne. Cimdooliin kunneen miidiyaalee garaagaraatti keessummaa ta'anii dhiyaachuun muuxannoo jaalalaa isaanii qoodanii jiru. Jaalalli jiraannaan jireenyi salphaadha. Gaa'ila keenya keessatti hanga ammaatti jaalalaa fi gammachuudhaan waliin dabarsinee jirra. Jireenyi keenya kan gara fuulduraas kan kana caalu akka ta'u abdannaa jechuun fuula gammachuun guutameen kan dubbatan. Egaan dhaggeeffattoota keenya muuxannoo cimdoolii chaayinaa kanarraa jaalalli haalaan kan hin daangeffamne ta'uusaa hubanna.